السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة إن شاء الله يا رب جدي كيكي وجيجو رافي كيكي كنو كيكي ليموني را وانت تنقاني مو ترتيبانا سمر جرا كن بشاني كن انقاقو سدي كن زيتي را كيكي كن ما شاء الله باي داكم سوا بدان چمتين قبام سبحانه مدي بشان ما فانقاقو را بسم الله نلالنا ولا ما utuu keekii kana hojjetaniin dura foroonii shagala foroonii dura ho'uu qaba. Utuu keekii hin jalqabiniin dura foroonii baneen jira amma shagaleen jira jechuudha. Inshallah amma gaa kaameramaan hin qabnu dhiifamaa wajjinii ofuma keenya kaameraa akkasitti kaa'ee jira. Bismillah jedhee shamarran keenya ogummaa qabaachuuf barbaachisaa kuni zayitii jechuudha. Kun immoo bishaanii kun immoo keekiidha. Foroonii kana siniyaa kana immoo xarabuu qabna zayitiidhaani zayitiidhaaf sooftiidhaani ogummaan barbaachisaadha. tiktookii irraa namoonni ilaalchanii faayidaa maalii qabala ogummaa horachuu biyya namaa erga dhufanii hojii kamiyyuu tun tuffatiin barachuun barbaachisaadha. Inshallah nama fayyadamee namallee fayyadee of fayyadu rabbina haa godhu inshallah. Amma gagaraa maashiniitti geessinaa jechuudha. يا رب تشفيني يا رب. amma foroonii gashuu bichaan nu hafee jechuudha. Inshallah kun asitti tokko gaawwaan danfisaa tokko immoo sha'iir jedhu
waan akka garbuu wayiidha. Kanaafuu shamarran keenya hundi keessanii warri carraan biyyaa isin baafte hojiin tuffatinaa. Har'a hojii hojjechuutti dadhabdanis ogummaa isinii ta'a. Boritti mana keessaniif ogummaadha. Jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha. Amma keekiin ba'utti immoo buna danfisaa jira isiniin jedha. Gaafa akkanatti jirama. Alhamdulillah. Maashaallah amma kun daqiiqaa 10 booda. Waaw. Maashaallah daqiiqaa muraasa bichaa tafee jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Marrataan laala mana laala. Wow. Maashaallah tabarakallah. Maashaallah tabarakallah. Maashaallah tabarakallah. Laala maashaallah tabarakallah. Keef kannitti bareedu soofti akka soofti bareedela. Maashaallah tabarakallah. Bismillah. Marra ta'an. Marra حلو. Maashaallah tabarakallah. Akkasitti amma gaabaa wajjin suuraa isaanii irra goone geessinaa jechuudha. Waaw. Maashaallah tabarakallah. Waan nama dhibu keessatti maashaallah tabarakallah. Keessuma jalli isaallee baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbii gubannillee akka kanatti keeka bakka fataadhe. Maashaallah tabarakallah. Akkasii inshallah ogummaa baradhaa warri tiktok irraa sirbanii faayidaan tokko hin jiru sirbuuni. Inshallah rabbiin nama mana keenyatti illee gammadee jiraatu nu haa godhu. Ogummaa beeknu illee nama bor jireenya gaarii ittiin jiraatu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Amma xumurree maasalaama. Like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Like, share, subscribe.